akkam jirtan nagaa fayyaadha. Oromoonni hundi keessanuu jechuudha. Wallahi dalagan jiralleedha. Dalagarraa gabbeeti mee yoon wanta kaalama isiniin jiru nu gargaare taate jeeti onneen nu gubatee jira. Wanni nuti argitee beekuu qabdan jara keenya dubbii teenya beezikitti deebuutu nurra jiraata. Beezika kun isiniin jiru Oromoon abaabilee keenyarraa eegalee maaliif qabsoofne nuti maaliif qabsoofne maali kan nuti barbaannu akka ummatatti akka biyyatti kun hundi gatamee jechuun shubbisni yeroo ammaan tanaatuni ummata nagee ummata keenyaa eeguu hin dandeenye gaafii teenya deebisuu dhiisaati. Haa ta'uti garuu ilmaan Oromoo qaama bakka qabatan kanarratti duula banuu miti kun yoo ilmaan Oromootti of beekan Oromoo guyyaa guyyaan duutu usaa callisa riifoormii kanan balleessina maaliin ta'inaa kajaamu kuni nagaa eenyuti eegu jirra biyya eenyutiif du'u jirra amma yeroo ammaan tanaatanatti osoo ganaa nageenyi keenya daangaan Oromiyaa kabajaan Oromummaa guyyaa guyyaan mulqamu nama kami ka eenyu tiisina maaliif tiisinas isinii galee Harargeen nuti guyyaa takka namni osoon du'in ardii san irratti ooleen beeku Boorana Gujii bakka biraatis akkasumatti jechuudha ka shubbisu ka biraati ala kana takkaan keessan maqaa isin dha'uun barbaadu laafii kanarratti baataniiti obboleeyyan keessan ganamaa galgala arrabatti dheerisitan jechuudha. Mee wanni si waltaatanii Oromoodhaaf godhuu qabdan hedduun hin jiru. Oromoon miliyoonni tokko ala kana buqee beelaa wajjin araddarraa akawamaan jiru. Daangaan teenya guyyaa guyyaadhaan nurraa fuudhamaan jirtu. Namni keenya awwaala dhabee ala keessa bineensi nyaataan jiru. Eenyu ka tiisinu eenyu ka siree irratti tiisinu ka rabboomsinu kun eenyu ka du'uu jiru kun eenyu kamtu kami Oromoon tokko miti akkas jennee miti mee akkamiti lammiin teenya ganamaa galgala caccabxee duutee darbamu jirtu tuni garaa isin hin gubne yoo dubbanne farra maal jettaniiti shanee fi shaniyyoo teessanis hin beeynu nuti ka beeynu nuti Oromoodha kaayyoo ganamatti hin amanaan maali kaayyoon keenya ka ganama Oromoon maaliif qabsaa'e nagaa isaa argachuuf qabsaa'e biyya isarratti abbaa ta'uuf qabsaa'e mirga isaa eeggachuuf qabsaa'e waan namummaa irraa fudhatan deebifachuuf qabsaa'e kun ta'ee jira nu deebi'ee jira nagaan ollee bullee ni beekna mee hayyee guyyaa dhibba dabare kana keessa jechuudha mee guyyaa Oromoon itti osoon tuqamin bahaadhii haa kaabaa kibbaa oolee guyyaa kana jaa naa hima yoon hin dogongore naa hima mee tokkoon keessa. So eenyu khabilisoomsu jirru biyyatami khabilisoomsu jirru biyyatami ta guyyaa guyyaan dhiitamtee sarbamtee namni keenya irratti dhumutuni tami isin walii lama warri qoma dhaatee ganamaa galgala obboleessa keetitti arrabaa fi maal gubaaltu mee maal daleeyde mee obboleessa kee ofitti yaamtee maal godhuu qabna uummanni keenya akkan duune maaltu nurraa eegama jettanii mee itti dhimmattanii waliin itti cinqamtanii waliin hanga Walloo guudha dhawamte Harargeen hin boonyetti hanga Harargeen guudha dhawamte Oromiyaan guutuun hin boonyetti hanga Dambidooleen guudha dhawamte Khabiraa hin boonyetti wanni keenya ganaa hin dhihaatu dhugaa rabbitiin aaree jiraan arraantan namticha kana nama isiniifin hima qabsoodhaa fi waan nuti barbaannu jala deemuun nu barbaachisa namoonni akka Oromootti nuti kabajnu jaalannu dhaggeeffannu warraa barannu hedduutu jira haa ta'u garuu namoota san dhimma Oromoof Oromiyaan ol hin ta'an abbaa fedhoo taanan anis isinis hundi keenyau qabsoo Oromoo biyya Oromootiif bilisummaa Oromoo onnamni jiru hin jiru abbaa fedhe haa ta'u jechuudha balaan feetu sun abuutu malee so ummanni kun Oromoodha Oromoodha isaanas ga'uu isaanitti gammachuu qabna ni qabna garuu isaan quuqamanii Oromiyaaf quuqamanii maaliif du'a keenya awwaalan maali ka isaan ussisiisu jiru maalin nu gurguratan naan galle mee yoo isinii gale mee kanaaf duutanii mee baga duutanii baga dhumaa jirtanii baga daanganii sabra mee sanumallee haa nu jaani gabbaanii jechuudha waa takkan jiruu jedhe yoo jeneraalchichi isaan bakka kaa'atan jechuudha daangaa keessa rakkinni hin jiru bineensa harcaa jiru moo baala ilmaan namaa akka kiyyaa keessanii ha jiruun itti bareeddu ha jiraachuu barbaadu ha hawwii qabu khabilisummaa namni arra alaatti dhiichisu kana beelawee fide irra hedduun isaanii jechuudha mee akkanatti akkamiin waliin deemuu dandeenya eenyu fi bilisummaan tuni dachiita mita bilisoomtun
harar keessa aanaa 16 fudhame Harargeerra aanaa Hararii Maariyyoo jaaniiti achi jalatti galchanii Oromoota dirqamaan eenyummaan ta'an irratti fe'an ni usne Direedoo inni fudhatamte ni usne Awwadaa inni fudhatamte ni usne daangaan Harargeerraa ilaa Moyyaaleetii fi Booranatti nu harkaa guuramaa jira maali ka isin bilisoomsuu qabsoosu jirtan moo nama hin abbadu'an namni waa dalagu ni kabajama dalagaa isaa ni kabaja nama san jechuu yoon waliin taane dalagaa isaa sana moo nin balaaleffadha hanga fooyyeessee yoo na dura dhufe irraa hin fudhadhaa jechuu nama abbaduu fi miti haadha fi abbaan keenya fi maal keenya hundi dhabamee as ga'e Nobel Peace Prize isa naamunee godhu jirtanii mi dura maana waan sanii isinii galee eenyuuf nagaya buuseeti ka isin saniif ala kana waan kana shirgodhu jirtan jechuu maaliif reefki obboleeyyan keessanii hangas takka garaa isin hin gubin maaliif hangas hin dhiphatinaa itti moo namummaan namaa wal madaala hadaangarraa jiru miskiinni keenya katakkaa nyaatee garaan ga'een kun namummaan qabu dhufee finfinnee walakkatti du'uu qaba lakkaa'amuudhaaf akkanatti waliin tolchinu kunis ka fedhe abbaan fedhe haa galu baga rabbi nagaanis naa galchu jenne garuu ammoo dhugaadhaaf erganii dubbata jenne namni dhugaa tokko dhoysee tokko irra ejjetee kaan dubbatuun hin ta'u dhugaan walqixa dubbatamuu qabaa jechuudha yoo obboleessi kee du'u jiraate maaliif ajjeesaa jirtan jaa'ame maaliif arrallee dhumu jirra jaa'ame mee riijina kamtu nama isaa awwaalee usee taa'utti jira mee yeroo ammaan tanaa kanatti mee biyya Amaararraa namni du'aa jira mee eessarraa du'aa jira natti himame nu malee yoo nama abbaduun qabsoo taate lubbuun ilaa arraa kafalle khasaaradha Oromoo hundaafu lubbuu fi qaamaa qalbii fi maal caccabnee as geenye akka ilmoo namatti kabajamnee dachii teenya irratti akka jiraannuuf akka bilisummaan addunyaan biraa itti gammaddu tun ummanni keenyallee mee irraa dhandhamee jiruu isaa san jiraatuuf sun yoo gabbu'ee jira samirraa ati fayyumaa nagaa dubbatu jirta kanaan jettan taate natti hima Cinaasan keessa jira Awwadaa keessa jira moo Direedawaa keessa jira moo Arsii Roobee keessa jira moo Dambidolloo keessa jira moo nageenyi sun jechuu Amboo keessa jira moo mee keessa jira naa himame nageenyi inni itti badhaafamu sun khabraa haa hafu jechuu mee waan kana kanaaf godhuu dhabne wanni maali Harargee fi daangaa keenya guuturatti ta'u jiru kun sirnaa miti kanaaf kana godhuu dhabne mee maan jeemme kabaja lubbuu Oromootiif jecha tuffii jechuu tuffiidha kun tuffii lubbuu namaa tuffii namooma namaati eenyu fachira ta'an kursii san gubbaa eenyu bakka bu'anii ta'an haa jennu akka Oromootti yoo nurraa hafe akka biyyatti akka lammii biyya san keessa jirutti bari nageenyi ummata kanaa eeguun isaan irratti dirqama constitutional isaan irratti dirqama responsibility fudhatanii isaan irratti dirqama hanga khabraa lallabuun dadhabne nuti waa teenyee taanyee waa hubanna hanga dandeettii keenyatti jechuudha mee af arraa miti boru ijatanaan millatan ummata kana mee qoy arraa miti mee boru waa jaani mee boru waa tahaaf waa gadi bu'a jenneeti numa teenya iji nu goggoyde jechuudha wanni takkan jiru lafarraa lakkaa'u buqqa'u gubatuu jiruudhaan garuu sa'aan isin qabdan maal jechuudha sa'a kunis foddaa banee kaanitti quba qabu sa'aani qabdan saniif wal arrabsuudhaaf sa'aani qabdan ati sani an kana jechuudhaaf sa'aani qabdan hundi keenya hundi qabna sa'a saniif wanni nuti sa'aan qabneef lammiin teenya maadhumaa jirti gaafin Oromoof Oromiyaa takaleessa haa hafu haa durillee haa hafu ammata shanan dabaree kana joolleen sammuu isaanii addunyaa jijjiirte ka itti gabbarre sun kanaaf ijaanaa deebisaame aarsaa isaan katti kafalan waan kanaaf ijaame nama jala hoo jennee nama tokko ol baasuu kanaaf joolleen sun dhabamtee jaati naa himaa yoonni nan quban qaban maal jaanii du'an beetanii isinii yaadachiisa yoo irraanfattan shubbisa kana keessa yoo irraanfattan isinii yaadachiisa Oromiyaan tan Oromooti isiniin jaan dhawamanii ajjeefaman
Finfinneen tan Oromooti jaaniiti dhawamanii ajjeefaman. Mirgi Oromoo haa kabajamu jaaniiti dhawamanii ajjeefaman. Mirgi abbaa biyyummaa keenya nu haa kabajamu jaaniiti dhawamanii ajjeefaman. Hidhaman caccaban reefu godhamanii jechuudha. Deebi'ee isiniif bilisoomtanii mee maal faatu isinii deebi'eme? Kanneen keessaa maal faatu isinii deebi'eme? Mee ummata miliyoona buqqeessan waan dandeenyu nutilleen asii qash takkallee taatu achitti darbanne. Mee maal faa godhaniif meeqa qubachiisan amata dabare? Mee eessa jiranii dhumanii fayyaa qabanii nyaatanii dhugaa jiranii itti qabbanaa'e itti oowwemo. Mee waan quba qabdan jira waa'ee isaanii maqaa dhootanii beeytanii? Wanta kan isinitti hima political party abalu jinni insi keessan hin beeku. Ani waan hin beeku waan dhugaa tokko qofan beekan. Akka intala Oromoo takkatti wanni nuti dhumnee filaa arraa irreen isinii deebi'a. Akka ilmoo namaa takkatti kabajamnee biyya teenya irratti nagayaan bobbaanee gallee of taanee jiraachuudha osoo diinni ibidda nutti hin qabnetti wantoota kanaaf. Kana dandeenye amma dure natti himame. Ndandeng khamire wonni sin shubbistanii sun maali? Ummanni bannuti amma ol baafnee Oromoodha jennee qoma dhaawnnee fi baga rabbi asiin nu ga'e jennu kuni bari Oromoo guyyaa guyyaan du'aa jirtu hin agarre hin argine hin jiru jee reef karra badajjatutti jira bar lama awwaalutti jira bar ka du'e baga du'e ayyee jeeyna du'a biyyaaf du'ani baga du'an daangaa jaanii du'ani baga du'an hayyee. Garuu lammada ajjeesuun gaafa isaan du'a isaanii kana awwaaltee uste lammada akka ajjeesu jirtu beeka. Ummata walitti qabamee wal tahee systematically ummata keenyaaf daangaa Oromoo assaaltu godhu jiru maaliif haja'u dhabame? Usaanuma nuun maaliif usna bilisummaa keessa jirra as dhalannee takkaa bilisummaa teenya dhabnee hin beeknu saniifuu dhumnee as geenye malee maali wanni usamuuf? Meeqa beekaaf hin jettan warri barnootan samitti ol baatan sun hundi keessanu mee kanaaf amma yeroo jaalala kabaja nagaya jaamee addunyaatti himamaa jiru kana keessatti mee sababaa kanaaf ummanni Oromoo guyyaa guyyaan dhumaa jiru waan jedhu mee xinxalaa lafa nuu kaayamee nu haa galu. Mee naaf haa galu hedduu waan naan galu irra deddeebi'eeti waa hubachuu barbaada. Mee naa himamee sababaa beeytanii sababaa isaa. Akkamitti cinaan Oromoon nagaa dhabdee khabiratti waalaatamee naashinaalizimiin Oromootu attaa godhamaa jira silaa beeytani. Kuni nama sanii mormuu miti. Pirinsipila san jiraachisuudha. Nama kamuu andaleennan dalagaa isaaniin deeggara yaada isaa yoo yaada bilchaataa ta'e wahin irraa baradha mataa qaqqabadhee jechuudha. Garuu nama san akka namatti kaa'een abbadu'an. Abbaa fedhee uumaan ta'in. Hin qabu amala san. Hin qabaadhus. Warri maddetti namoota akkasiitii fi kanneen birootis daangaatti jaartanii akkamitti maqaan dhuyna maal jettanii utaaltan suni maaliif akka qabsoottanii fi maaliif Oromoon akka dura qabsoo lafaa kaase of duuba deebaa yaadadhaame. Mee isinii yaadachiisaa yaadadhaa yoo irraanfattan garaa nu gubdanii. Gatiin namaa Finfinneetti halkan san taa'eetti ilaaluu ture. Hirriba dhabee Minisootaa keessaa gammachuu mee namni Oromoo yeroo duraatti Prime Minister ta'ee namni hangana gahu gabbee deeggaree hirrafu biraa jeetiin halkan qabsiifadhee taa'ee ilaaluu ture jechuudha guu fanyiin sun dhooti. Deemanii dhiiga kannanii biratti argamanii waan gaarii. Kuni it shows that you care argitee ummata keetiif care godhuu garsiisuun hedduu waan nama gammachiisu. Garuu keeriin ummata saniif dhaqamee dhiini kannamee fi footoo aappii fi kaameraan deemamu suni Oromoota biraatiif gadi kabaja isaaniitiin gadi moo lubbuu isaaniitiin gadi moo namummaa isaaniitu sanirraan gadi moo mee naa himaa sababaa isaa. Eefasii as
nama dhibbaa ol unita maaltu beeka ha maqaa beenu hanga lamaa sadii nu bira ga'u malee baadiyyaa keessatti tusii keessatti darbu jiran Allahu yaalam hin beenu hanga manga ta'e jechuudha. Isaaniif jecha afaanii uummata kanarra rakkinaa jira jechuun nuuf hanqatan. Gara biraatiin ammoo nagaya jaalala dhiifama wal gaafachuu fuuldura deemuu waan ja'utu himamaa jechuudha. Dhiifamni suni uummata keenya kadaan gara jiruuf haraama. Nagayni isaanitti haraama moo oromummaa isaaniitu moo biyya argitee akka Dirreedawaa fi Finfinnee keessa jiraatanii fannaana makiinaa maal afaan sadii afuriin dubbatuutu irra jiraatan akka namatti lakkaa'amudha. Uummata caccabee Oromiyaa siin ga'e jechuudha. Har'a silaa kabajaan uffifamuu qabu kabajaa ilmoo namummaa irraa mulqaa jirtan hin usnu. Isinitti himan ammallee waan suuta uffatee olii gad deddeemturra jechuudhaan qotee bulaa Oromoodhaa waan kiyya biyya kiyya daangaa kiyya jee ganamaa galgala cituutu natti qaaliidhaan takkichaan lubbuu isaanii natti qaali kudhanii fi dhibba keessanirra jechuudha. Kijiban beekangaa qulqullummina Oromummaatii fi biyya isaaniitiif du'aa waan jiran. Kaalkuleeshina politikaan qaban. Maatii isaanirraa ibidda ittisuuf du'aa jiran. Baga duutan jaame takkicha sunilleen kabajaadha. Mee gabbaati baga dhumaa jirtan dantaa teessaniif dhumaa jirtan nuun hin geetu jaa nuti dubbadha kanumallee taanamme mee as hin dhageenyu obbo Lammaa Magarsaatis Oromiyaadha ka bulchaa jirtu Noorz Kooriyaa miti itti gaafatama keeti sikiriitii uummata kanaa eeguun wanni obsamu ni jira political reformiin hanga lafa ga'u obsaa yoo jettan ni obsina kuni ayyaada wal jijjiiree namni walitti dhufee wal meerachuu yeroo fudhata. Lubbuun dabartu garuu yeroo hin qabdu. Hin qabaattus. Gee kunuu badii teenya warra nurraa wareegaman dhiifama isin gaafanna. Gaafa tokko jige san gurra lamaan qabannee iyyuu nurra jira ture sila halammadaa akka hin dhawamne. Nutilleen badii qabna usuu keenyaaf. Dhiifama isin gaafanna angama kiyyaan dhiifaman isin gaafanna. Kaddu akeessan irratti ijaaramu rifoormiin sun maaliif hallayyaa gobeelleen dheen. Karaan gabaabduun jechuudha. Oromiyaaf halolle qabsoo Oromootiif halolle akka aduu guyyaa takkaa akka ilmoo namatti biyya ofirratti kabajamnee akka jiraannuufi gabaabdu gareen ati gamas baastee gareen ati gamana baastee quba walitti ilaaltee arraba walitti shiileessitu inuman jirre kanaan ala ajandaa biraa jiru yoo naan jettan na barsiisaa isinirraa hin baradha akka barattu. Wanni keenya himamee dhumu Oromiyaa guutuu fi xaraba keessa wanni deemaa jiru waan mataa nama dhukkubsu. Keessattuu wanni Harargee keessatti ta'aa jirtu ammoo daran onneen nu gubatu jirti nuti. Eenyutu qoraan qabsoo ta'ee eenyutti shidatee argitee ittiin hin oowwifatan. Deemna waliin daangaa keenya hunda guututti bahaa dhiha kaabaa kibbatti kabachiifamne akka biyyatti deemnu. Hin deemnu taanaan tokko immoo dhumaa kabiraan shubbisu jechuudha. Hedduu dhiifama naa godhaati. Ani hedduun aaree maaliif jennaan guyyaadhaan mee arra yoo guyyaan kun guyyaa wayyaa ta'ee jennee Facebook oguu ribaa kaan ijaallalla arras hanganaatu asii jige achii jige kanumaa jechuudha wanni deemaa jiru. Saayidii kaaniin ammoo Maariyoon abaluu akkas godhee akkana shubbisni itti fufaa jechuudha akka saayidii A fi B kaaseta durii jechuudha. Maaliif? Kuni maaliif ta'a? Rifoormiin nagaa irratti hin jaaramne akkamiin tibbabaa? Dimokiraasii akkamiitu nagayaan alatti ijaarama? Biyya tamtuu nagayaan alatti ijaarama? Sikiriitiin alatti maaltu ijaarama? Hin jaaramu. Takkaffaan dura ilmoon namaa nagaya bobba'ee nagayaan galuu dandayuu qaba. Wama fedheefuu dura jechuudha. Yoo lubbuun jiraatte biyya san irraa jiraan. Mitiire. Saniifuu Oromoo.
خدوم جروحني بكون داو خدوم جروح متخيت خنا جاد أبي متخيت خاك سرت الجيف ما جروح متخيت خسر رافورة تموت جروح دانغا خيت أوروميا لما نكمل تك أوروميا أرخنا يوستن برويدو وانا ما قافت شيسو تجرايت خنواني سنين جو بربادة دي فمن أقول أدان you know إدو emotional تاني جرا because وانتو جرودران وانتو هو بديتو نادي بيه أني خطاو جروني بينا أديله جنا أديله إنجا إنجا تيجريت وكان نقصي ساجر هاي أما هو شيطان في تأجر أمة ثانية كنا ما خنا في خليه سبدينغت يو إني أكاس جبّه دبتو أمني أوراميا بلشوا خاكا لما مجرد ساتيستي برايم مينستر بيجي خنا تيستانن نجى أمة خنا وني إنسان إكسسور أورجو مالي دبينتون أنتانو مكفى برو بربادة مالي بدين أمني خم كب خبط community دانغا أوروميا رجل توني بدين إساني مال سنيفو ونين دكتور أبي قراجرو متى بارتي بوليتيكا سبيسس الخوطة قال ولي مرياناتشو وانغاري state of emergency خاصو نساء وانغاري namu akka waan fedhe express godhuu danda'u isaa waan gaarii Eertiraa wajjin nagaa fiduun isaa waan gaarii waa hedduu jira wanni gaggaariin dalagame jechuudha. Garuu waan gaggaarii dalage san qofaan waan deemaa jiru kanaaf jecha san callisiisuun nurra hin jiraatu. Kanas galee deemiti waan gaariidha si deeggara kanarratti garuu kun maaliif ta'aa jira jechuun barbaachisaadha. Dimokiraasiin akkasitti daleedi malee dimokiraasiin nama tokko kaanii maqaan dheeyna Sayyida maqaan dheeyna jaameetiin deeqa siistemni dimokiraasiidhaa deema. Yoo waa tole baga waan kana tolchite yoo waa irratti maaf wanni kun irratti jechuun siistema san akka dalagu gosaa jechuudha. Yoo ammoo yaanni keessan haayeetiin nama kana abbadaa namni kan abalu jedhee namni maqaa akkanarraa tuqu hin fedhuu taatan siistema dimokiraasiitii miti kadhaabuuf deemtan sun maqaa qaba kophatti. Madaala kamiinuu wanni amma Harargee fi daangaa Oromiyaa irratti fi Dambidoollo fi karaa biraa keessattis mul'ataa jiru Oromiyaa keessatti tak karaa kamiinuu explanationuma kamiinuu sirrii miti. So yoo dhagayan haa dhagayan haa sirreessan ummanni kun kanaa miti qabsaa'ee hafideef tokko nagaa isaaniittiin bashannanaa isaan arrallee xiyyitii nyaatuun irra hin jiraatu. Hundi keenyaw takka takkatti akka dhalattu Oromootis ta'e akka dhalattu biyya sanitti dirqamaa nurra jira. Qooqa isaanii taanee iyyuun dirqamaa nurra jira hanga ummanni kun gabbahanii kanaaf kun ta'e baga kun ta'e hanga ja'uu danda'anii takkatti. Kuni jeequmsaa miti. Kun lubbuu boru jiguuf deemtu arra hambisuuf yaaluudha. Nutis haa usnu haa ajjeesu jirus haa dhagee waa takka godhuu dides saddeen keenya uummata kana ajjeesutti jirra beeka. Hundi keenya uummata kana ajjeesutti jira itti tumsinee waliin ajjeesutti jira. Hogguu haqa nama argitee uste haqa sana ajjeesteetis uummata kana nuutu ajjeesu jira hundi keenya sadarkaa sadeenittu jechuudha. Argitee akkan arginetti beekaa jechuudha maaliifi idea ati amma preserve godhuu barbaaddu kanaa wajji walitti sirraa bu'aa waan ta'eef dhugaan isaanii awwaalamuu qabdi jechuudha ija keetitti. No. Itti gaafatamna yoo nama biratti itti gaafatamne waan amantan Rabbi isin uumetu isin gaafata haqa uummata kanaa jechuudha. Saniifuu an ammas taraadhumaa isinirraa hin cufaa yaamichi kiyya takkaffaa sababaa wanni kun itti ta'utti jiru gabbaanii nutti haa himanii lammaffaa waan argitee ummata kana nagaa isaanii eeguutti dadhabanii fi wanni kun ilaa ammaa akkanatti itti fufee jiruuf kana nuti haa himanii sadaffaa lakkii nuti wanni dhimmu kun hin laallatu akka feetan godhaate ofirraa dhorgaa jechuun illee deebisaa akka ta'u ni beeyna gabbaanii nuti haa himanii jechuudha. Walirraa usnee harri wal geessinu hin jiru. Lubbuun na keessa jirtu hunda keenya keessa jirtu hundi wal qixa. Finfinnee teessee
Cinaaksan, Baalee, Roobee, Minisoota maal lubbuun rabbii uume hundi walqixa. Walqixa kabajaa qabdis. Saniifuu kanaaf kana godhuu dadhabne kanaaf kun tahaa jira deebisa. Lammaffaa miidiyaan biyya san keessa jiru sababa wanni kun itti awwaalamee guyyaa tokko kanaatu san ta'e sababa kana kun tahaa jira akkan jenne dhugaan kun irra ejjetameef maaliif sanis nu deebisaa qaba. So gaafii hedduu jira jechuudha dheertuudha teenyan dhumtu garuu mee tana hanganumaan nu eegalame. Nuti araddarraa wal nyaanna gamaa gamana foddaa banatee namu diina lama jidduu akka jirtuuf quban qabduun of dagatta Oromoo. Diinni kaleessa huubaa buxusa walitti qabateeti kornaa gubbaasii jira. Kakaleetis du'ee sirnaan hin buqqaane haala. Isin as teessaniiti dhiirummaa walirratti ilaallatan jechuudha. Mee karaa nu baasutti adeemnu. Dhimma kiyya waliin haa jennu. Garee fi garayyoon hin jirtu Oromoo keessa. Oromoon takka ana biratti. Kibbaa kootu kaabaa kootu kara feetee kootu. Ta qabnu Oromiyaadha ka waliin qabnu Oromummaadha dhumatti. Saniifuu yooniin an du'e si mararuu qaba. Hiddaa walittu ni jira. Guruppiin isin uumtanii wal keessa waa dachaastan kun Oromummaaf jaalala Oromummaa fi hidhaa ganamaa san bakka hin bu'u. Jaalala biyya teenyaaf qabdu bakka hin bu'u. Jaalalaa fi qabsoo bilisummaaf goonu bakka hin bu'u. Karoota akkas isin hin geessu jechuudha kararraa nu hambise malee. Kuni gorsoo waan hin xiqqoo beekuniin isin dura dhaabu. So gabbaatu nu beeksisa bulchiinsi mootummaan naannoo Oromiyaa ka ilaa aanaa fi goda keessa jiru hundi jechuudha. Sababa uummanni kun dukkana keessatti dhugaan isaanii awwaalamtee dhumaa jirtu. Sababa guyyaa takka waardiyaa dhaabbachuu fi dhabanii nutti haa himanii gabbaani. Dr. Abiis akka Prime Minister nagayaa fi jaalalaa fi tokkummaa walitti fiduudhaatti nagayaa fi jaalalli kun uummata kanaafis walqixa akka raabsamuu qabu. Hundi keenya osoo feenu sababaatti hanqateef haa nutti himu. Hundinuu sadarkaatti gaafatamuu qabaa jechuudha. Kanumaan isiniin joo barbaade Rabbiin of nu haa beeksisu mataa kiyyarraa qabee jechuudha. An waa beekatii miti kan isinitti dubbatutti jiru. Akka ilmoo namaa takkatti natti dhaga'ama akka intala Oromoo takkatti garaan na gubata waan hin taane argeenus. Saniifin isinitti dubbadha. Maybe haasawni keenya kun garii keessan isin aarsataa. Maybe gariin keessan waajoo dandeessan irraan kaayyanne. Kan hin dubbadheef maaliif hin dubbadheen qabaa jechuudha. Uummata akkan dubbannetti zalaalamiif boollatti guuramaa jiru kanaaf hin dubbadha. Warra ol ba'ee abaluun naajjeese jechuu hin dandeenye kan isaan zalaalamiif boollatti guuran. Abata lubbuun deebine qaalii jechuudha. Isaaniif hin dubbadha. Nam tokko gammachiisuuf hin dubbadhu dubbadheetis hin beekus. Arran eegalu guyyaa keessa. So dhugaa uummata sanii baasuuf feetanii akka Oromootti onnadhaati dhugaa isaanii baasa. Yoo hundi keenya waliin waa arganne malee argitee bakka takka roobee kaan ibitti turoobu Oromiyaa takka keessatti waan nu gaafachiiste booddee akkasiiti galatooma. ጭንቅላቱ ራሱ ተፈቅፍቆ እኔ ከኋላ ፈቅፍቄ በመዶሻ ቆርጬ ማለት ነው ግማሽ ቢኮዝ ዋጋ የለውም ጭንቅላቱ ራሱ አሰራው ይኸው አፈጣጠሩ መልኩ ራሱ ምን እንደሚመስል እዩት እስቲ እንደዚህ አይነት ሰው ታውቃለህ አንድ ቦታ ጋላ የሚባል ህዝብ ምንም አንድ ቦታ የለም አስሬ ጋላ ይላል የ5 ዓመት ልጅ እንደዛ አይልም እኔ አሁን
ጋላ ብትላት አናደኝም። ስሜ አይደለም እኔ ጫልቱ ነኝ። አሁን ተነስታ አንተ ልት ዲያና ብትለኝ ነው አቤት አልልህም። ስሜ አይደለም ጋላ ብትል እነዚህ እኮ ብትነግራቸው ስሜ ገሌ ነው። ይሄን እንኳን መረዳት የማይችል ህዝብ ጋር እንዴት ነው ፖለቲካ የምትሰራው? ንገረኝ እስቲ። እኔ ስሜ ጫልቱ ነው ብዬ ስነግራት ነው ስምሽ ጫልቱ አለ አንቺ ዲያና ነሽ። አዲስ ቃላፋቸውና ጭንቅላታቸው መቀበል የማይችል ህዝብ ጋር ምን ብለን ነው እስቲ ቆይ ይሄ ናሽናል ቲቪ ላይ ወጣ ይሄ እንትላለ what the heck is this? ምን ከነዚህ ጋር እንዴት ነው የምትነጋገረው? ንገሩኝ እስቲ። እኔ አሁን የኛም ፖለቲካ ከነዚህ ጋር ምንድን ነው የምትነጋገረው? ንጹህ የአማራ ኒው ጄኔሬሽን ከነሱ ጋር ማውራት ትችላላችሁ። አደምን ይልክ ስሙ ማውራት ትችላላችሁ። ግን ከነዚህ ጋር ምንድን ነው እኔ ለነዚህ ምን መልስ ልስጥ እስቲ ንገረኝ። እኔ እኮ ያባ ገዳ ልጅ ነኝ። እኔ እኮ የበቀለ ገርባ ልጅ ነኝ። እኔ እኮ የዶክተር መረራ ቤቱን ለሸጠ ለህዝቡ የህዝቡን ንብረት የሰረቀ ህዝብ ጋር እነዚህ የራሳቸውን ህዝብ የገደሉ ለመሬት የራሳቸውን ቤት አማራ ህዝብ እየተሰቃየ እኔ እኮ ቤቱን የሸጠና ለልጆቹ ለታገለ አባት ያለ ልጅ ነኝ። እኔ ልጅ እንደ ከነዚህ ጋር ፈን የምከፍተው በምን ተገናኝተን? በሞራል በእውቀት በመሬት ምኒልክ ያደረገውን ነገር አላደረገም ብሎ ይከራከራሉ። እኔ እኮ እኛ ምኒልክ መሬት ላይ አይደለም ያለነው። መሬታችንን ውሰድ ምኒልክ ስለገደለን አላልናቸውም። ብር ክፈሉን አላልናቸውም። ይሄንን የሚኪዱ ምን አይነት ምንድነው ሲኛ የምንጠቀሙ ስለምንልክ እስቲ ይሄን እንኳን ማሰብ መሬታቸው ላይ ብንኖር ኦኬ የእናንተ መሬት የምንወስደው የእናንተ አያ ስለገደለ መሬት ለመሬታችን ብለን ነው አንድ ነገር to steal something ምን ስለሆነ ነውኛ ስለምንልክ ምን ለማግኘት ከነዚህ ከምንልክ እነዚህ እኛ ጋር ሰፍረው እስካሁን ድረስ ሰርቫይቭ ማረጋግጧቸው የሚታገሉ ሰዎች ጋር ስለምንልክ ግድያ ምናወራኛ እውነቱን እንዲያውቁ ነው እንጂ ምን ሊጠቅመን ነው ሲሎሩም ህዝብ ይሄን እንኳን ካልኩሌት ማር ምን ልበላቸው ከነዚህ ጋር ንገሩኝ እስቲ ምን ልበላቸው? ተናድጃለን ባይዘው ወይ እንደዚህ ምን ልበላቸው? ከነዚህ ጋር ነው ምንድነው ያለው ደግሞ ያኛው አንዱ ይሄ ክሮማግነን የመሰለ ክሮማግነን አይደለም ይሄ ምንድነው? በቃ እኔ በልጅነት የሰፋው ቀረጢት እግዚአብሔርን በዚህ ጋር ጣምነ በዚህ ጋር ቀጣርጌ እንደዚህ አድርጌ በጭንቅላት እኮ እንደዛ ነው የሚመስለው። ስለዚህ I don't expect nothing from this people። ምንድነው ያለው 400 ብር ይዞ የተገኘው ሰውዬ 400 ብር አላጠፋም ብሎ የተገኘው ማለት ነው። ለዛውም አረብ ሀገር ላይ oh my god it's embarrassing እኮ አረብ ሀገር ላይ የተራራጠ 400 ብር አሁን የተያዘው ራሱ እኮ ነው ቴሮሪስት ነው ብሎ ሁኔታው ሲንቀጠቀጥ አይተው ቴሮሪስት ነው ብሎ እንትን ሲሉ እንዳጋጣሚ ያዙት እኮ nobody was looking for him ግን ሲቀዝን ላው ላይ አይተው ማን ነው የምትሉት ማን whatever እነሱ የተያዘው ማለት ነው 400 ብር አድናለሁ ብዬ እሱ ነው ኦሮሞን አማልላለሁ ብዬ ቋንቋቸው የፌደራል ላንጉዌጅ ሆናል ነው እነሱን ለማማለል ነው ነፍሴ በ400 ብር የምትማልል ዜጋ 50 ሚሊዮን ተማረ ኦሮሞ ልታማልል ነው። ኧረ በእና እኔ እኮ አሁን ከነዚህ ጋር ምን እናወራ ምን ብዬ መልስ ልስጣቸው? ለምን አትናገሪም ስትሉ እኔ የምናገረው የሆነ ነገር ለመለወጥ ወይ አንድ ሰው ይለወጣል ስለ ኦሮሞም ሰው የሆነ ነገር ለማለት ነው እንጂ እኔ ከነዚህ ጋር አሁን ነው ምን አይነት ንግግር እኔ ግራና ምግባኛ እንትኖች ራሱ እንትን የሚሉትና የኛ ሰዎች የኛ ፖለቲሻን የኛ ኤሊትስ ከነዚህ ጋር ወርዶ እንዲዋረዱ አለ ምኞቴ ግን እነዚህ ማንነታቸውን አውቆ በቃ ውሻነታቸውን አውቆ እዛው ትቶ ገብቷል አይደል መተው ከአሜሪካ ካፈለጉ ከግርግራችን ስር ይሄዱት ሰው ከጫማችን ይወልሉሉ ከኋላ ከዛ ውጪ ግን ከነዚህ ጋር አብረን እንስራ ብሎ መሄድ እንዴት አድርገን አብረን እንሰራው? ቆይ አሁን ሁሉ ሌባ ከሆንኩኝ ሁሉ መስረቅ ነው የምፈልገው። አይ አንድ ሰርቅም ብትለኝ እኔ በጣም ከኔ ጋር ካንተ ጋር ከማንም ጋር መስረቄን አላቆምም። ይዘን ሌባ ከኔ ጋር መሆን አለበት ወይ ከኔ መላየት ነው ያለበት? ምንም እንትን የላቸው እነሱን ለማማለል አለ እስር ቤት ገብተው ይዛነ ሲገርፉት ገና ሳይጠየቅ ስንት ነገር ለፈለፈ ኦሮሞ እኮ እግሩ እጅ የተቆረጠው እስር ቤት ታውቃለህ? ወጣቱ ራሱ ማለት ነው ምስጥር አውጡ ሲባል እኛ ምስጥር የለንም ብሎ ነው። ይሄ ግን ገና ሳይነቁት ወይኔ እናቴ ምን ልክ ድረስ የለኝ ይሁን ይበላ ወይኔ እናቴ ማበቃ ተበላልኩኝ እንዴ እኔ እንደዛ አልሆንም። እኔ ሴቷም እኔ አሁን በጣም ፈሪ ነኝ ወኔ ያለኝ ግን አሁን ለምሳሌ እደነግጣለሁ በቀላሉ because ብዙ ነገር ኤክስፖዝ ተደርጌ ስላላደኩኝ ሳይሆን ነገር ያስደነግጠኛል በቀላሉ ማለቅሳለሁ because ኤክስፒሪየንስ ስላላረኩ በህይወቴ ማለት ነው። ተነስቶ ይሄ